Yesuus itti fufee isin warri itti dhamaatanii dadhabdan ba'aanis kan isinitti ulfaate hundinuu gara koo kottaa ani boqonnaa isiniif nan kenna. Waanjoo koo fuudhaatii baadhaa anarraas bara anoo garraamiidha. Kanan gad of deebisees boqonnaas lubbuu keessaniif in argattu. Waanjoon koo nama hin dhibu ba'aan namni anaaf jedhee baatus salphaadha. Yesuus itti fufee isin warri itti dadhabdanii dhamaatanii ba'aanis kan isinitti ulfaate hundinuu gara koo kottaa ani boqonnaa isiniif nan kenna። አሜን። ዛሬ ወደ እናንተ የሚመጣ ክብር ያለፈ ክብር አይደለም። አሜን። የድሮ ክብር አይደለም። አሜን። ገና ወደ ክብር የሚያደርሳችሁ አሜን። ማን ነው? ዘሎ ሶስት ጊዜ ክብር የሚባል እየጠበቀ ምስራቸው አሜን። ወልፍኒ ቁንዲነ ከረሲዳባ አሜን። ጋዳ ካታባደከባ አሜን። አሜን። አላባዳከ አሜን። አሜን። ያባደከባ አሜን። አላደፋያሰይ አሜን። ሃሌሉያ አሜን። መስቀል ጨረር ያብዳ ቀበደነ ማትለጠፈ ሙነርግ አኒ ሞየን ጅራ ዳጀ አኒ ሞየን ጅራ አርከ ወልቀቢና ገመዲ ጀዲ ጨብሴ ባንጅራ ጀዲ ጨብሴ ባንጅራ ጆራን ቱሬ ነምበ ቆዳ ጀዲ ጆራን ቱሬ ነምበ ቆዳ ዱኤን ቱሬ ነንጅራ ደ ጀዲ ዱኤን ቱሬ ነንጅራ በዴን ቱሬ ነንርገበ ጀዲ በዴን ቱሬ ነንርገበ የሳዲያ ሲባች ደቢ ፓየራ ጀዲ ፓየራ Fire! Receive it. Fire! Receive it. Fire! The Holy Spirit. Fire! Revival. Fire! Alabadabas. Yadakadape. Alabadibos. Indalia fire. Fire house. Adadadadadada. Biyala biya kesa kajir tarakira jala ba. Amen. Ba. 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 Abade abasedia. Sochoi banjira jadi. Banjira. Ajajera biya kesa kajir. Askesa kanjirtan dua jalaba amen salbina jalaba amen rakina jalaba amen ba umnari gaye wakayo ganama kanan jedera nama baayeno garabo qonnatti bidana jede dudduba sana kanjirtan arka keessa ol fuudha liafe aides yanep lariate hamade talib hale sediaba warrasalpina ke bilbilade gajiru tolfina ke dagama amen sagale guddan hello jedasa hello anige daramera anige darame wanta sinama dubbata qillese ko fuure deemera amen akkanan jede waqa harra nama hundumaan gobonya nan jede amen dadhabata iskot cubbamata iskot ingobonyam tar yes ሰው በመንፈስ ከተቀየረ በህይወት ይኖራል አሜን በኢየሱስ ኃይል ከተቀየረ ረጦ ነው የሚኖረው አሜን በክብር ነው የሚኖረው አሜን ዋቀዮ ጎፍታ ማጫ ነማ ባየት ተንቡዋን አንጀ አሜን ነማ ዳታት ይፈርግት አሜን ነማ ዱዋስ ያርገምቲም አሜን አቲማታ ከነማ ዳፍትታት አሜን መተድሬን በእቺ ስራፉ ደማን ነምኒ ባአቀቡ ነምኒ ዶከለ ዱፈ ይወጅራት ምስራቸው መጫፍ ጥጥቄተን ጥቆ ዱበት ወንጌል ማቴዎስ በቆና ኩደ ተኩለ ኮብሰ ደደም ሰደት ኢየሱስ እርጋኒ ነሞታፍ ዱበት እንዱ ኢየሱስ ጀቸ ጉዳ ተቆኑ እንጀ ማልጀደ ኢየሱስ ሜወል ጋፈዳ ኢየሱስ ዋይኮ ማልጀዴዳ ወል ጋፈዳ ማልጀ ማቴዎስ ቆቶ ኩደም ሰደት ቶፕ ዮሐንስ ሰዲ ኩደጃ ኤርሚያስ ሰደሚ ቶክ ኩደም ሸ ወንጌል ዮሐንስ በቆና ሰደሚ Misagali koppa Efeson lama saddeet enga sagalit koppa Maatiyos kudha tokko deemi saddeet isuma irra deebi'ee dubbisam Ermiyaas ja'a kudha ja'a koppa Filiphisos lama kudha shan Iyesuus maal jedhe mee dubbisi Yesuus itti fufee Yesuus itti fufee isin warri dhamaatanii dadhabdan isin warri dhamaatanii dadhabdan ba'aanis kan isinitti ulfaatu ba'aanis kan isinitti ulfaate hundumtu gara koo kottaa ani boqonnaa isiniif nan kenna ani boqonnaa isiniif nan kenna maal fidaa kottaadhe Yesuus gata emo fidaa isinirraan gataadhe meemmee warri ba'aa fidanii dhuftan irra iddoo kanne haaleluyyaa ba'aan gosa baay'eetu jira Yesuus jecha guddaa kana nuun jedhe isin kan namaatan kan dadhabdan namni kan isinii arguu dadhab safara keessatti biyya garaa garaatti ba'aan kan isinitti ulfaatu ani dhufeera gara koo fidaa kottaa isinirraa akka nama saggoo isaarraa ba'aa kuntaala wayii fuudhurraa fuudhaa nama simbira jiru amantiidhaan anuma sirraa fuudhe maqaa Yesuusiin kaleessa Yesuus akka jedhe arrammoon ergaan qaba maqaa kanaan ba'aan sinirraa fuudha har'a narraa garagaleera dhaasaa narraa garagaleera maal fidaa kottaa ba'aan kan isinitti ulfaate maal godhaa eessa deemaa biyya lafaarra deemaa mana yaalaa deemaa mootota bira dhaqaa eessa dhaqaa wadane erga Yesuus akka jedhe nan danda'a sirraan kaasa erga jedhe Yesuus dubbate har'a ergaan qaba ba'ichi sirraa fuudhamaadha amen ammas ergaan qaba ana miti kan jedhe ba'ichi sirraa fuudhama amen waan baattan hundi keessan beekuu dandeessu erga ba'aa fuudhe Yesuus baala sirii kennan boqonnaa sirii
Ba'aa jechuun maal jechuudha? Ba'aan akkamitti namarraa fuudha? Gara Yesuus dhufu qofaadha. Ba'aan maal jechuudha? Maayini ba'aan? Biyya lafaa kana keessatti dhalli namaa ba'aa akkamii baata? Maal baattan waggaa 18 waggaa 20 dhalattanii waggaa 40 kan jirtan ba'aa akkamii isin irra ture? Ba'aanni guddaan Yesuus namarraa fuuchuu dhufe inni tokkoffaan ba'aa cubbuuti. Yesuus Kiristoosiin malee ba'aan cubbuu namarraa hin fuudhamu ture. Ba'aan gosa baay'eetu jira. Meelakkaa ba'aa cubbuu, ba'aa dhukkubaa, ba'aa rakkinaa, ba'aa jireenya gara du'aatti nama geessu isa nurraa fuuchuudhaaf. Namoonni baay'een maal baattanii jirtu? Cubbuu keessan hundumaa fannoo irratti fannifame anatu isiniif ataa dhiigi koo kunoo asiin dhangala'eeraa dhiiga koo qulqulleeffataniitu jedha. Maaliin? Dhiiga isaatiin. Pheenxonni kan isa fayyan isa biyyi lafaa odeessu miti. Iyesuusiin ergaan qaba warra pheenxotaatiif. Iyesuus Kiristoos warra pheenxotaarraa fuudheera. Ba'aan nurra hin jiru. Ameen. Mee narra hin jiru warri jettan? Narra hin jiru. Nu miti ba'aa baachaa kan jiru warra biyya lafaati. Warra dukkana jala jiran, warra seexanaan bitaman, warra Yesuusin hin beekne, warra karicha duukaan buune, warra isatti namanne ba'aa baatee nurra garuu ba'aan hin jiru. Ani birmaduu ba'eera jedhi namni tokko. Ani birmaduu ba'eera. Galaatiyaa boqonnaa 5 maal jedhe? Ani birmaduu baattaa akka jiraattan maal si godheera? Kiristoos birmaduu sin baaseera. Birmadummaatti akka nu jiraannuuf Kiristoos birmaduu nu baaseera. Kanaaf itti jabaadhaa, dhaabbadhaa, deebitanii waan jala jalatti deebitanii maalitti ta'idha? Hin qabamina. Mattaatanitti jedha harka qabi baatee tajalaa jedhaani. Kanaaf maal gochuu qabdu? Kiristaan itti jabaachuudha isa birmaduu. Isa nurraa fuudhetti maal gochuun? Jabaachuun. Qilleensatuun dhagayin, biyya lafaatuun dhagayin, oduun dhagayin, du'atuun dhagayin, wanta wacutuun dhagayin maal gochuudha? Jabaachuudha. Harka qabiitti jabaadhu Yesuusitti jedhaani. Jabaadhu Yesuusitti. Guyyaa irraatii kaasee qaamonni wal irratti gegeeddaraman cabaniiru sirraa. Si'a sadii ameen jedhe jalmadee. Ameen. Dabal. Ameen. Furiirra. Ameen. Jabaarra. Ameen. Itoophiyaarra. Ameen. Warabiyaarra. Ameen. Inni baatee namoota dhaga cabeera. Ameen. Dibata keerraa cabeera. Si'a sadii narraa cabeera jedhe. Narraa cabeera. Jedhe haasa'e narraa. Narraa cabeera. Yaada boos. Narraa cabeera. Naadaa geetaaf. Narraa cabeera. Ay depe. Narraa cabeera. Haala deekaayaaf. Narraa cabeera. Ba'aa baachaa kan jirtan ba'aan kan isinitti ulfaate ba'aa dhukkubaa haa ta'u ba'aa rakkinaa haa ta'u ani garatti ba'uu hin qabu manni yaalaa na dadhabeera lafa naquu hin qabu kufeeraan sichi Yesuus wajjin deebi'ee waliin argu warri jettan hello Yesuus ammayyuu akkasiniin jedhe ba'aa keessan nan baadhaa jedheera. Ameen. Kiristoosiin malee namni ba'aa namarraa fuudhu hin jiru du'a bara baraa nurraa kaaseera ashaaraan isaallee nurra hin jiru. Nuyi amma kan baachaa jirru ba'aa rakkinaa ba'aa du'aa ba'aa biyya lafaa miti. Ba'aa isa Yesuus nuu kenne ulfina isaa. Inni baakoo baatu maal ta'u hin dadhabu. Namoonni baay'een biyya lafaa kanarra yoo ilaaltanii ba'aa garaa garaa baatanii rakkatu. Garatti goran hin qaban. Nuyi garuu warri kun kiristaanotaa kuni gammachuu qabna. Yoo wanti tokko nuti ulfaate namatti iyyannu qabna. Maqaa kana gaafa waamnu nu birmata. Maal taatee jedha dhufee nurraa fuudha. Akkas isiniin jedha warra irra dhuftanis warri lubbuu haaraas warri dur keessa turtanis ba'aa kan namarraa fuudhu Yesuus malee hin jiru. Ergaan qaba namoota abdii kutattanii boossanii hafuura kootiin ilaala. Akkasiniin jedhe Waaqayyo. Ameen. Ani abbaa keessanidha isiniin jedhe. Ameen. Barana ergaan qaba. Ba'aa tokko si nagarre, haati keessi siif nagarre, abbaan keessi siif nagarre, atillee baay'eetti rakkatte. Hiriyaan keessi fi nagarre si wajjin nyaata si wajjin dhuga sati kolfitu sa toffattu arge malee ba'aati keessootti itti cannaqamaa jirtu nagarre. Garuu abbaan koo waas keessatti argeera. Yesuus waa argee siin jedhaa jira. Ameen. Inni itti wajjin bultee kaate waa'ee kee nagarre ba'aa wayii sirra jira. Ameen. Jalaan si baasaa jedhe Waaqayyooti. Ameen. Jalaan si baasaa jedhe Waaqayyooti. Ameen. Akka waldaa kanaatti osoo hin ta'in akka biyya kanaatti ergaa qaba ba'aa garaa garaa qabamtee kan jirtan jalaa ba'aa. Ameen. Ba'aa dhukkubaa ta'u, ba'aa hiyyumaa ta'u, ba'aa ari'atama jechaa ta'u, ba'aa namni sirratti ulfaachuu haa ta'u. Ameen. Kanatti kophaatti rakkachaa jirtu. Kanatti boossii ofirraa kaasuu dadhabdu. Mana yaalaa sirraa kaasuu kan dadhabe sirraa kaasa Waaqayyooti. Ameen. Ba'aa jalaa. Ameen. Ba'aa jalaa. Ameen. Oromiyaa keessa kan jirtan kallattii arfaniin, Itoophiyaa keessa kan jirtan kallattii arfaniin. Ameen. Ba'aa namni siriin ba'aa hin beekne baattanii rakkachaa kan jirtani. Garatti gortuu wallaaltanii kan jirtani. Ajajeera abbaa mucummaa Yesuus naa kenneen. Humna maqaa Yesuus isa nuu kennameen. Ardi Afrikaa, ardi Eshiyaa, ardi Awurooppaa biyya laa biyya keessaa kan jirtani. Ba'aa baattan ofirraa gataa ba'aa jala. 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 Bajala, bajala, alabada basadalaba. Amma baate woni sanin baate de harka san qabe sadiri sennan. Utun harka sa ofitti dhetaa'e baa qabuu danda'u. Harka sadiri sinaa ila harka diriire kana ergamaan harka qabu dhufeera. Ameen. Achuma taa'e jalaa ba'eera jedhe. Jalaa ba'eera. Dhukkuba jalaa. Ba'eera.
du'a jala Ba'eera. iyyuma jala Ba'eera. cubbuu du'a jala Ba'eera. du'a bara baraa jala Ba'eera. biyya jiru keessa Ba'eera. harraa kaasee Ba'eera. harraa kaasee Ba'eera. humna maqaa Yesuusi Ba'eera. humna maqaa Yesuusi Ba'eera. si'a sadii Ba'eera. Ba'eera. yee Ba'eera. dhufe Yesuus. Ba'aan kan isinitti ulfaate maal godha? Maal isinirraa godha? Isinirraa maalan godha? Nam fuudhaati. Ba'aan kan isinitti ulfaate baadhaa gara koo warri ba'aa isinitti ulfaate asumaan ergaan isinii qaba karaa kamiin iyyuu karaan hin jiru namni ba'aa namarraa fuudhu hin jiru warri karaa isin irkaa badee dukkana keessa jirtan Yesuusiin malee namni ba'aa isinirraa fuudhu hin jiru Ameen. kottaa isiniin jedheera Yesuus Yohaannis 3 dubbisime jedhame. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoos amma kennutti maal godhe? Biyya lafaa jaallate. Ah. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf kun malee immoo isatti kan naman hundumtuu jireenya bara baraa qabaatuuf malee habaduuf miti. abaduuf miti Namni gara Yesuus dhufu tokko ba'aa isaa turraa kaa lama bishaan jireenyaatu gara isaa keessaa burqa. Ameen. Bishaan jireenyaatu keessaa burqa. yaa'a bishaan jireenyaa argata inoo baafama eebuu ba'a In dhuga. Ermiyaas 31 akkas jedha. warra na bira dhufaniif An bishaan isaan maalan godha? Eebuu isaanii. Mee Ermiyaas naa dubbisi. Ani warra dheebotan nan obaasa. an warra dheebotan nan obaasa Warra beela'anis nan quubsa jedhe. Warra beelaanis nan quubsa jedha. An warra maal ta'an? Eebotan nan obaasa. Warra beelaanis nan quubsa. Nuyi nyaata lamaan hin nyaannu. Nyaata samiis hin nyaannu. Isa lafarraas hin nyaannu. Akka jedhe Yesuus bartoota isaatiin. Nu'oo gatiin keenya waaqarratti akka guddaa ta'e beennaa jireenya akka argannu barreerraa nutti himteetta. Lafarratti bu'a akkam goonaa jennaani lafarratti dachaa dhibba gashattu jedhe. Al tokko tokko amantiitu nutti hir'ata. Itti dabalee Yohaannis 7:39 dubbisi. Guyyaadhuma ayyaanichaa guyyaadhuma ayyaanichaa guyyoota sana hundumaarra caalaa guddaa ture. guyyaan sun guyyaa hundumaa caalarra guddaa ture Guyyaa sanatti Yesuus ka'ee dhaabbatee guyyaa sanatti Yesuus ila ka'ee dhaabbatee sagalee isaa ol fudhatee sagalee isaas ol fuudhee namni dheebote yoo jiraate gara koo haa dhufu. namni dheebote yoo jiraate gara koo dhufu Haa dhugus. Dhugus. Namni anatti amanu akkasuma haa godhu. namni anatti amanu akkasuma godhu Macaafni akkuma dubbate Macaafni akkuma dubbate. yaa'aan bishaan jiraataa garaa isaa keessaa hin burqa jedhe. yaa'aan bishaan jiraataa garaa isaa keessaa hin burqa Inni dubbii kana waa'ee hafuura qulqulluu inni dubbii kana waa'ee hafuura qulqulluu isa warri isatti amanan fudhachuuf jiraniif isa warri isatti amanan fudhachuuf jiranii dubbate. Isa dubbate. Inni iddoo ulfina isaatti waan ol hin fudhataminiif inni iddoo ulfinaatti waan ol hin fudhataminiif hafuurri qulqulluun amma iyyuu hafuurri qulqulluun amma iyyuu hin kennamne ture Namni gara Yesuus gaafa dhufu dheebuu ba'a. Bishaan biyyi lafaa dhugeen beenne dhuga. Burqaa jireenyaa dhuga. Inni immoo hafuura qulqulluuti. Yesuus kana dubbate. Hundumti keessa yaa bishaan jiraataa dhugaa jirtu. Hafuurri qulqulluun garaa keessan keessa bu'eera. Inni isin barsiisa, inni isin gorsa, inni isin jajjabeessa. Namni bishaan kanarraa dhuge bara baraan jiraata. Gara Yesuus dhufuudhaan waan namaaf ta'u tokko sadaffaa ayyaana fayyisu argata. Efesoon 2:8-9 dubbisi. Namni gaafa gara Yesuus dhufu ayyaana ooda'imtuu osoo hin ta'in, ayyaana rakkinaa osoo hin ta'in, ayyaana dhukkubaa osoo hin ta'in, ayyaana nama fayyisu argata. Gara Yesuus gaafa dhufamu. isin ayyaana waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtan. isin ayyaana waaqayyootiin karaa amantii maal taataniitti Inni immoo kennaa waaqayyooti malee inni immoo kennaa waaqayyooti malee gocha ofii keessanii miti. gocha ofii keessanii miti Hojiidhaanis miti. hojiidhaanis miti Namni tokkollee akka ittiin of hin jajnetti namni tokkollee akka ittiin of hin jajnetti nu hojii harka isaati. Hojii harka isaati. Isin ayyaana waaqayyoo biraa maal taataniitti? Argatte sana maal taataniitti? Fayyifamtaniitti. Ergaa sii qaba. Gaafa mana galtu ayyaanni si barbaadu tokko jira. Ameen. Ayyaanichi si fayyisaa. Ameen. Mana kee fayyisaa. Ameen. Jireenya kee fayyisaa. Ameen. du'arraa si fayyisaa Ameen. cubburraa si fayyisaa Ameen. biyya lafaarraa si fayyisaa Ameen. Ayyaanicha irraa kaasee si dabalameera. Ameen. Gaafa gara Yesuus dhufan boqonnaa haaraatu namaaf ta'a. Inni boqonnaa haaraan argadha warra jettan. Boqonnaa haaraan argadha. Asuma irra dhaabadhee ergaan qaba. Namoonni baay'een har'aa kaastanii boqonnaa haaraatti dabartu. Ameen. Isa sin rakkisaa ture isin irraa dhangala'a. Hin boqottu. Isa sin jeeqaa ture isin irraa dhangala'a. Hin boqottu. Boqonnaan keessan sinii dhufeera. Haleluuyaa. Ermiyaas 6:16, Maatiyuus 11:28 nama sin bira jirutti boqonnaa jedhaani kan namaaf kennu Yesuus ilma Waaqayyooti.